السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان خبجمتوتا في هردفتوتا يوتيوب شانيلا أبدو ميديا. إدو سنتين الرحيم بديد إفما ناقودات نجيجو بربادات وبيزين تهي وبليين كيا نموني غرتي هجي أونلاين الراكا كفالتي أركتشو بربادن كوتا نتنجا والله بليس مالي جنان أبليكيشن الرانتا نتنجا بديد فخون أبليكيشن دوغام مالك غرتي كفالاني جيم غلا أكسمتي بلوك باستري application agartee maallaqa bareedaa hafalaniidha. Akkasumatti maasis obboleessa kiyya obboleettii tiyya hojii onlaayinii irra deddeemtanii namni maallaqa kafala jee isin shawwadee yoo kan jiran taate koottaan isiniin jaa. Maaliif jennaan applicationii kanarratti gartee karaa guddaadhaan gartee maallaqa argachuudhaaf namoota bichaaf linkii share godhuudhaan maallaqa bareedaa irraa argachuu dandeessan. Anammaan tana hanqa nama dhibbaa takka sheer godheetiin jira namaa fi akkasuma kafaltii bareedduudhaan irraa argachaa jira. Yoo xiqqaate hara gartee doolaara hedduudhaan irraa withdraw godhadhee jira jechuudha xiyyaafillee. Akkasumatti ammallee gartee withdraw irraa godhachuudhaaf amma daataan baneen jire malee salphaa gartee withdraw godhachuudhaaf waaqshu bichaan naaf viidiyoo isiniif waraaba. Akkasuma appilikeeshiniin bilookbaastariinis akkuma isa kanaati jechuudha. Maallaqa bareedaadha gartee hafalu jira namoota afeeruu bichaadhaan jechuudha. Appilikeeshiniin biraa moo pilaatfoormiin biraa ni beektan haala akkasumatti suuvaa appilikeeshina hedduu jira. Kanneen appilikeeshinii amma isinii maqaa dheekuun za'aa takkaaf za'aa lamaaf ruumii irra taa'ee isin jira. Kana namaa bochaa afeeruudhaan linkii namaaf sheer gootee keessaa bahuu bichaadhaan ati gartee withdraw irraa godhachuu bichaadha jechuudha. Doolaara USDT irraa argattu karaa gartee ittiin bitti gartee gurgurattee keessa seenu anaatu gartee viidiyoo siif hojjeta. Amma durallee tanin isin hojjedhaniira. Appilikeeshina P2P kaayyoo cufamee kaan gartee kaniif hojjetu isin biraan hin gahaa jechuudha. Isa sirriidhaa gartee dhugaan kafalu. Sirriitti gartee dhugaadhaan gartee amanamaa kaniif irra gurgurachuu dandeessan jechuudha. Tanaafuu obboleeyyan kiyya linkii isa kanaa immoo chaanela telegiraamaa kiyyaatti isiniif kaayatiin jira. Chaanela telegiraamaa kiyya telegiraama keessan keessa hoggaanii fi seentan Abduu Meediyaa 33 lakkoofsa barreessuudhaan kunoo haala kanaan gartee maaliif jennaan linkiin tiyya akkuma isin asirra argitan kana Abduu Meediyaa 33 jechuudha. Isa kana yoo sarchi gootan chaanela nama 45 qabu kan Abduu Meediyaa lammaffaa jedhu isa mallattoo erziidhaa fuulduraa gartee qabu kanaatu isiniif baha jechuudha. Isa kana joo hin godhuudhaan kallattumaan argachuu dandeessan jechuudha. Gizee argattan obboleeyyan kiyya linkiin gartee appilikeeshina bilookbaastarii kun akkuma isin asii ilaaltanii gartan kana isiniif maxxanseetiin jira. Seerota isaatillee isiniif maxxanseetiin jira. Nama tokko afeeruudhaan USDT tokko nama 10 afeeruudhaan USDT 10 siif kannaa jechuudha. Namni gartee seenee asharaa fuulaa kannee veerifaayi godhee sirriitti itti fayyadamu tokko yoo seenee jechuudha. Obboleessa kiyya sirriitti gartee irraa fayyadamuun hin dagatiin isin jaa. Hojii onlaayinii hedduurra zoortee yoonii fi gartee daataa kee baasuu malee waayifaa kee israaf godhuu malee kan kafaltii argachaa kan jirre yoo kataatu taate koottuu karaa appilikeeshina lameen kanaa sirriitti irraa gartee kash gootee irraa ciniin taan isin jaa wallaahi obboleessa kiyya. Tanaafuu appilikeeshiniin kun lamaan isin dabreen isin jaa viidiyoo tanatti aanee akkaataa teeleebirii ittiin galmeeffattaniin isiniif qabaddee dhufaa jechuudha. Teelebiriin obboleessa kiyya dura akkuma baankii gartee maallaqa bareedaa kaniif irra kaachuu dandeessu. Akkasumatti namoonni kaardii guuttatan yookaan intarneetii gartee bitatan keessaafuu warreen Itiyoo Telekoom fayyadamtan jechuudha. Appilikeeshina yookaan teelebirii banatuun bareedduudha jechuudha. Akkaataa itti banatan viidiyoo isiniif hin hojjedha. Maaliif akka duraan itti banatanii fi akka ammaan tanaa addaa jechuudha. Masmara haaraa tokko yoo bitte teelebirii banatu yoo kan barbaaddu taate seerri isaa jijjiiramee jira. Tanaafuu viidiyoo itti aantutti isiniif qabaddee dhufaa viidiyoo biraatiin. Hanga walitti deebinutti obboleessa kiyya appilikeeshina lameensa kana sin dabrin akkaataa withdraw itti godhattu anaas si hojjeta. Yaada kee koomentii jala naa kaahii. Telegiraama kana joo hin godhi. Akkasumatti chaanela kiyya yuutuuba kiyya jechuudha. Abduu Meediyaa kan jedhamu subscribe godhuudhaan viidiyoo tana share godhi obboleessa kiyya. Namoota hedduu jira akka keetii kanatti akka keessanii kanatti qilleensarra daataatti guutuu malee akkasumatti takkaa fi irraa kishan kaatee hin jirre jira jechuudha.
Kanii fi ruumii irra taa'u malee yaa torbaan tokkoof hanqarra ruumii irra taa'i. Siin jedhu malee qarshii kuma takkaa jecha torbaan meeqa kaniif qilleensa irra taa'uu jira jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana immoo guyyatti namoota 20 yoo kan affeertu taate USDT 20 keessa kaa'uu dandeessa. Yoo xiqqaate USDT doolaara 10 irraa keessa kaa'uu dandeessa. Doolaarri 10 qarshii 1700 akkas jira jechuudha. Yoo xiqqaate guyyatti. Kanaafuu appilikeeshiniin kun siin dabriin siin jaa viidiyoo biraatiin hanqa walitti deebinutti nagaan naa turi. Baay'ee baay'ee.